laal tanatti muddu qabna malee tokkummaa gartee maarree miixiqqishoo amaarri kanaa miiliyyoon akkana adeero amaara namni abiyyi caalaa jaaren jiru anjala mureetiin siima saba tokko kan jaartuun seenaa isaati afaan isaati seenaa amaaraa tan gartee wayyaaneen dhuftee waggaa meeqa dargiin balleessee wayyaaneen awwaalte janaazaa salaatee namni awwaala keessaa dhadha'ee baasee Minilik tolchee masaraa kaa'ee isaa jechuudha. Sabni tokko seenaan isaa jiraachuu maaliin beeka? Afaan isaa, aadaa isaa, hayyoota isaatii. Sigale. Afaan Amaaraa, afaan Afrikaa naa ta'uu qaba jee pirezidaanti Taayyee Asqasillaasee keessaan Afrikaa guutuun gaafa dhufte afaan Amaaraa akkamitti afaan Afrikaa goonarra mari'atanii jechuudha. Oromoon ammoo afaan Oromoo qofa afaan federaalaa naa godhii jee waywaatu jira jechuudha. Mee wahuma inni godhe haalaallu osoon hayyoonni keenya meeqa jiranii osoon beeytonni keenya meeqa jiraniiti masaraa keessatti jara san ijaaree jechuudha. Mee seenuma Oromoo takka mee wahuma godhe takka as kenna. Afaan shan afaan federaalaa godhuu deemnaa jedhe. Afaan Soomalee, afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan Oromoo jeen lakkaa'e. Jarri kun takkaatu afaan Oromoo afaan keenyaa afaan federaalaa nuu ta'u jedhanii qabsaa'anii beekanii jechuudha. Inni maal godhuuf Oromoo kana busheessuuf gaafii Oromoo tana gadxiqqeessuuf sigale waan san dalaga sanuun goonee jechuudha. Osoon sanin godhina afaan Amaaraa akka afaan Afrikaa ta'uu itti hojjechuu jira jechuudha. Dabarsee amma Araboota hundaa maallaqa malee hajjii keessatti afaan Amaaraatiin akka lallabamu barana hunda lallabamee jira jaan warri hajjii dhaqe oggii himan. Sigale sadarkaa sanitti afaan jaraa guddisu jira jechuudha. Soo namni sadarkaa sanitti gartee gootota ummata kanaa afaan ummata kanaa aadaa ummata kanaa sadarkaa sanitti kasi guddisu jiru. Mee kamiini gartee ummata kana jibbee gartee namni sibilisoomse. Namni dheengadda xiyyitii dura si dhaabee amma namoota gariin harkaa fattaala uumaa gartee rabbilleen sodaanne nama sodaachuu dhiisiban namni rabbillee sodaata. Jaawar maal nu godhee jaawar maal godhee kajju. Jaawar wanni godhee sii gartee gosa diigamee paartiin siyaasaa tanatti adda faca'ee biyya alaa tanatti gartee Tigireetti tokkoon harka kennachuu jiru abadan jee dura si dhaabee Tigiree gartee hin buqqaatu jaan. Ameerikaan hundi hin buqqaatu jiru dura si dhaabee si onnachiisee miidiyaa si jaaree tokkummaa si lallabee si gale. Qeyroo tana zig godhee diina dura dhaabee bilisoomsee jijjiirama irraa soyinu kanaa fidee jechuudha. Tanaa ol maal sii godha? Siitu tokkummaa kee eeggatee jaarmaya jabaa jaarratee tokkummaadhaan bilisummaa inni fide san fudhachuu dadhabina keetiin isa bileem godhu jirta jechuudha. Soo saniifuu amma takutte itti dhiifnee Oromoon sabaa sablammii hojii biyya jaarra malee nuti biyya jaarra malee biyya hin diinu. Erga kana taate kophaa Oromoon qoftiin biyya jaaruu hin danda'u. Sabaa sablammii biyya sanii illiitii hayyoota biyya sanii guutuu wajji mari'atamtee biitti jaaramti jechuudha. Saniifuu arra osoon torbaan hin gahin 4 kiiloo girgireessaa jirti mariin hayyoonni keenya mari'ate. Akkam taana akkami walin nayna akkami walit dirra akkami waan san fashaleessuu dandeenya irratti gartee guyyaa meeqa wal gahin taa'amu jirti jechuudha. Sheeyxaantichi tokkummaa dheengadda gartee hayyoonni miidiyumarra taa'ee haaseessan. Barmee wallaala namicha kana laale intarneetii dhaamse waan godhu wallaale viidiyoo waraabamtee teessii namni booda laalaa jeellee yaadu si. Barkun ifii firra dalagu jira. Ifii balleessu jira. Nama ifii balleessu gariin gartee ni baraarrajee harkatti marataa jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya tokkummaa qabdan san itti nuu jabeessitanii itti nuu fufuu walga'iin sun deddeebitee dhufuu firii isii lafarratti arkuu kunoo amma 4 kiiloo girgireessaa jirti. Sigale namoonni hundi isa bileem godhaa jira. Sii kana nama hunda diina nu godhee
siiqa ollaa diina nu godhee siiqa gartee warra dheengadda lubbuu kenneen wajji dhaabbachaa ture hunda irra diina godhee nu dura dhaabe hujiiteeti yaaniin baga firraa jaaniin digale maaliif kana hunda jechuu danda'an dur jalaa'u dubbachuu hin danda'an arraqa biyya alaa tanaayis mariin deddeemnaan namni hundi hay aboo haatu jira hayyee bar duraan jaawar kopha deema taayyeen kopha deema marroon kopha deema zammana kaaseen kopha deema gabrasiyoon kopha deema maarreen kopha deema jaaniiti bar ummata kana kanaan girgireessuu turan namni dilli kopha deema juusun har'a waliin dhufee lakkii wajji jirra ani yaada kiyya qabadde kuni yaada isaa qabatee akka biyyummatti waliin mari'achuun ni danda'amti jechuu erga garsiisanii booda sigale akkamittun tahamtii jee maraachuu jira akkamit danda'amti waan kana balleessu qabna akka taane takka amaaraa fi isaa waliin na'ine balleessu qabna jaaniiti qophaawanii jiranii yoo idduu tanatti gartee gabbahee maraataa amaaraa tokko ka iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru maraataa oromoo tokko faarsee bulaa iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru gurra isin calawee jechuudha. Ati kan waan takka moo dandeessu yoo tokko taate ilkeen bakka takka jirtu waaciniin ayyaana. Namoonni gariin hayyoonni oromoo ifiifuu waliin taane akkamin nama birooti wajji adeeroo namni wal tahee jira. Waltaane jee si himuun irra jiru hayyoonni gartee keessa wal janaajjanee fixatee jira jechuudha. Sigale akkanuma namnichi dhaqee jiru fixatanii waan akkanaan mari'atamuu deema akka mijaanii qophaawanii dhaqanii jechuudha. Sigale tungurra si calawu saniifuu wanni beekamuu qabu injifannoon teenya tokkummaa teenya keessa jirti. Tokkummaa Oromoo jabeessu, tokkummaa sabaa sablammii wajji qabnu jabeessu. Sigale arra kunoo girgireessu jirraan jiru. Waa meeqa jijjiirsisu jirra. Meeyaa saba qolaali. Abaa'oo dur jalaan dubbanne. Abaa'oo daawwit ibsaatiin hoogganamtu. Tan dur jalaan dubbanne. Amma kunoo waajjira hunda sii deebise. Maarree hunda bar qabsoo teenyaa godhu jira tana hunda ibar qabsoo waboon lubbuu kennee godhu jira bar qabsoo anaa fi ati asirraa lubbuu kenninee haasa'u jirru godhu jira bar tana hunda sigale akkanuma laaftu dhufu jirti sitti hin fakkaatin abaa'oo bakka meeqa baasee waajjira gullallee amma araarsoo biqilaa hafaa xiqqootti fayyadamee karaan dabre amma daawwit ibsaafaa fudhate khanumaa godhuun waajjiruma abaa'oo ha gullallee sanuu deebisuun sigale qabsoo nuti gooneen waan dura dhaabbannaan jirtuufi sigale yoo kana caalaatti muddinee tokkummaan sabaa sablammii wajji dhaabbanne bari inni sabaa sablammii wajji dhaabbateetti kireedhe kophaa isaa dhaabbatee wedhee nuti sabaa sablammii wajji dhaabbanne yooniif kana caalaatti muddine bilisummaan teenya fagoon jirtu jechuudha. Bilisummaan teenya maas tokkummaa keenya keessa tokkummaa sigale tokkummaa nama tokkummaa kee diigu nama gartee hayyuu kee xiqqeessu gartee jalaa baafadhu adeero teessee wanni isaa wajji yeroo gubduuf inni dalagaasa jira jechuudha. Atichirra teessee isaa wajji dubbii godhuun inni gartee sammuu si nyaachuun dalagaasa jira jechuudha. Saniifu ummanni keenya wanni isin godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeessitanii sabaa sablammii wajjiin akkuma amma jabaannee itti deemu jirru kanatti itti deemu injifannoon teenya laal akkatti ilaalee harkaa akkatti ilaalee osoon torbaan hin guutin 4 kiiloon girgiraawaa jirti andugaan siima osoon torbaan hin guutin qaallichi halkanii guyyaa hirriba dhabee sigale farqataan doktoroota mari'achiisa farqataan abbootii qabeenyaan mari'achiisa amma doktoroota turbaan dhufuu kana mari'achiisuuf deemaa jechuudha akka ta'u wallaalee warra duraan maal fidanii zimbiloonoo sanneen ari'aa nama birootii dalagaan inaajuu hunda amma harka kennatee mari'achiisuu deemaa jechuudha kun hundi dhiibbaa nuti gooneen kana caalaa gartee
ari'uu dandeenyaa jechuun yoo sabaa sablammii hojii dhiibbaa irra goone. Kun waan beekamuu qabu jechuudha. Jala muramee beekamuu qabu jechuudha. Itti aansuudhaan ajandaa kiyya kalammaffatti hin dabraa jechuudha. Ajandaa kiyya kalammaffa irratti Jaawar Mohammad bilisoomne jee sagaliin gubadha malee asiin deemu jee waadaa seene kamnuu godhee arrallee irraan deebi'a. Bilisoomne dhuga bilisoomne wanni Jaawar jee dhibbaa dhibbatti sirriidha. Maaliif sirrii jiina gaba? Mee dursa ozooniin bilisumma siin seenne wahumaa piippiin beeytu takkaan hin eegala. Faarsee bulaan kun beeku takkaan hin eegala. Mee intala takka dura uggii fuutu dura ni jaalattaa bar. Intala jaalatu harkatee jaama. Itti aansee ni fuudha. Ni qaadhimatta. Intala jaalatu san qaadhimatee jaama. Itti aansee ni fuutaa jechuudha. Qaadhimaa san fuudhee jaama. Itti aansee ilmoo irraa harkattaa jechuudha. Garasii godhatti ilmoo irraa harkattaa jechuudha. Ilmoo harkatee jaama.